Akkamiti? Fayyaa jirtaami akkamii? Magaajala ta'uu waaqayyo. Magaala uni? Fayyaadha alhamdulillah nagaa jirtaati. Jala ta'a magaalatu. Gaariidha alhamdulillah. Akkamii ati islaamummaan qabanne isaa gamma? Maal eessaa deddeebisaayyuu jira asin biraayyuu. Maal deebise islaamummaa waan dhiibanii danda'anii miti jalami liqimee daddafiiti islaamummaa kana qabadhu lakki anuma siin jedhe. Rakkoon qabu. Ani kattaan jala dhokadhu qaba. Yesuus Kiristoos innuma. Yesuus bar muslima Yesuusin akkami jala dhokatta muslima jala dhokatta moo ati kiristaana ta'uuf? Kiristaana. Kiristoos jedhama. Ati kiristaana ta'u muslima jala dhokatta fakkeenyaaf na jalatti dhokattee kaatee erga sanii kiristaana taanaan jettaasa. Yesuus muslima aban nama rabbiif bulaatiin ture nama rabbiif sagadu nama rabbiif bulu nama rabbiif hojjetu. Innuyyuu mataan isaatu maal jedhaanii jaalala waaqayyoo hojjechuufan gubbaadhaa dhufee jedhee dubbataami akkanaa miti. Yeroo gaafa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe amantiin Islaama jedhamu hin jiru biyya lafaa kana. Erga nu dhufee deemee waggaa 500 booddeedhaan kan inni dhufe. Jira maaliif hin jirre isaa? Maaliif hin jirre amantii muslima jedhamu bar afaan arabiffaatiin muslima bar warra rabbii tokkichaaf bulu jechuudha. Sillaasetti warri hin amanne jechuudha. Yesuus sillaasetti ni amana? Hin jiru isa dhufu. Hin jira. Yesuus sillaasee beeka lammi. Qaama isaati akkamitti wallafa. Mee ragaa tokkicha naa kenni mee ka inni beekumsaadha beekuusaadha irratti akeeku ragama tokko qofa naa kenni sillaasee beekuusaadha waan akeeku. Maatiyuus 28:19 irratti dhaqaa maqaa maal jedhamee 19 dhaqaa maqaa abbaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu ka jedhumu. Saba hundumaa cuuphaadha. Yoo maqaa jechuun fakkeenya maqaa walii fi maqaa abdii Musaatii fi maqaa lammiidhaa yoo jedhanii jarri sadeen tokko jechuudha sa. Maqaa abbaallee kophatti godhee ka ilmaallee kophaadhaa ka hafuura qulqulluullee kophaadhaa maqaa dhahuuni hubannaadha sa. Luqaas irratti maalli Yesuus ulfinna abbaa ulfinna ilmaa ulfinna abbaa kan ilmaa kan ergamoota waaqayyoo jedha. Akkas taanaan sillaaseen baay'atee jedhi kan wal bira dubbatamna. Ulfina abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan ergamoota waaqayyoo jedha. Yoo bifa kanaan deemte wanna hedduutu argamaa jechuudha. Sillaasee hedduutu argama. Abbaanii waaqayyoon ta'uu isaa namantu. Abbaan abbaadha ilma jedhamee jira. Yesuus ilma jedhamee jira. Hafuura qulqulluun hafuura qulqulluudha. Hayi abbaan kan siyaate. Abbaan waaqayyoon isaan tokko jedhee barsiisee jira Yesuus. Tanuma qofa naaf himi. Yesuus isaan tokko jarri sadiin kunniin tokko jedhee barsiisee beekaa? Anaa fi abbaan tokko jedhe. Lakki isaan sadiin kun tokko siin jedhan waan sillaasee irra si gaafachuu jira. Sadan kunniinuu tokko isaanuu sadanuu waaqummaa qaban jedhee dubbatee beekaa Yesuus? Anaa fi abbaan tokko. Ragaa naa kenni. Anaaf abbaan tokko waan minammineeshinaa kanaa mika si gaafadheen. Abbaa hafuura qulqulluu ilma kunniin sadii waaqa tokko jedhee barsiisee beekaayyuu siin jedhe. Akkasin jettan kanatti hin barsiisne garuu wangeela. Eegan barsiisin sillaaseen barsiifne jedhi kamarree sillaaseen barsiifne jedhi dubbadhu malee. Maaliif dhaqaa cuuphaa gaafa jedhu sana sillaasee maqaa dha'uu isaati. Sillaasee maqaan dhoofne abbo sillaaseen macaafa keessa hin jiru sammuma keessan keessa jira malee. Sillaaseen macaafa keessa hin jiru sammuu keessan keessa jira malee sillaasee bakkuma itti akeeku bakka takka naa kennime. Mee macaafa kana mee na dhageeffadhu. Macaafa kiristaana guddaa gana ga'u kana keessaa bakkuma takka qofa waan sillaasee akeeku naa kenna. Bakka takka qofa guddaa sirraa naa jiru. Sillaasee jechuun sadan waaqa tokko jechuu. Sadan jechuudha miti sadan waaqa tokko sadan jechuudha miti sadan waaqa tokko jechuudha. Waaqa tokko jedha sillaasee. Sillaasee jechuun sadii jechuudha. Sadii ta'ee. Sillaasee jechuun yaaboo sillaasee jechuun sadii waaqa tokko jechuudha. Akkanaa miti. Waaqan qaboyyoo. Sillaasee jechuun sadii ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Afaan giizii natti fakkaata jechuudha. Aboo sillaasee jechuun bar sadan waaqa tokko jechuudha maal taate ati kanarratti illee wal dhabna moosaa? Hiikisaa akkas miti saadawwan.
Hiiki sillaase jechi jedhu suni sadii ta'ee tokko kan ta'e jechuudha. Yaadinaa jechuudha. Tiriinitii seetu. Sadii ta'ee tokko kan ta'e kanuma akkasiin jechuu jiru. Sadan waaqa tokko sadii abbaa ilma afur qulqullu sadan waaqa tokko jechuudhaami. Hayyee tole kanarratti walii galle amma macaafa kan kee irraa macaafa kan kee jalqaba irraa kaasii haga xumuraatitti bakka takka qofa waan sadan waaqa tokko waan jedhu kana naaf kenni. Baay'ee bareeda. Kanaaf isiniin jedhame asirra wangeela keessaa Maatewos boqonnaa sadii irratti Waaqayyo abbaan ilmi hafuurri qulqulluun mul'ate. Kuni sadanuu iddoo tokkotti mul'atu isaanii sillaasee mul'atu. Iddoo takkatti miti yaa boga qaama garaagaraatiin mul'atan. Ani abbaan maaliin mul'ate minaaf himi? Sagaleedhaan dubbate. Eessarra dubbate? Farsanii sadii. Yeroo takka eessarra dubbate kanuma addaan baasaa deemna ragaa addaan baasaa deemna eessarra dubbate? Okay. Ay qeksicharratti jechuu kooti malee lafa abbaan jiru jechuu kooti. Abbaan eessarra dubbate yaa goobajii koo? Waaqarraa dubbate. Aywa abba waaqarraa dubbate. Yesuusoo eessarra jira? Cuubamaa jira. Cuubamaa jira bishaan keessa jiraami? Tayyib hafuurri qulqulluun eessa jira? Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin Yesuus irra jira. Bifa simbirreetiin dhufee Yesuus irra buufateedhaami? Kun waaqarra jira kun lafarra jira kun ammoo bifa gugeetiin allaatti fakkaatee dhufee jedha tole mee eessatti tokko jedhee kun tokko kan jedhe meeti hafuurri qulqulluun kan biraa kun ka cuubamaa jiru kan namni cuubamaa jiru kan biraa kun ammoo gubbaa dubbatu jira eessatti sadiin tokko kasiin jedhe eessarra. Ani kanan isiniin jedhe caqasa sadanuu iddoo tokkotti mul'atanii jechuudha. Iddoo takkatti mul'anne atu kun waaqarra jira jette kun lafarra jira jette. No kutaa macaafa qulqulluu jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu sadanuu iddoo tokkotti mul'atan. Maal taate kutaa macaafa qulqulluu yoo taate barattoonni Maatewos boqonnaa kudhan lakkoofsa shan irraa kaastee dubbiste barattoota 12 bakka takka dubbatee jira macaafa. Bakka takkatti dubbatame jechuun jarri 12 tokko jechuudha sa. Maal nagaami maaliif akka nu goggoota maal sammuu keenyallee nu qusachuun hin jiru sa. Sammuu keenya nu qusatu daraa kan kee. Maqaan namaadha bakka takka dubbatamuun macaafa irratti fuula tokkicharra jiraachuun sadan waaqa tokkummaadhaan namaaf kenna sa. Akkas jechuu koo miti maal taatanii. Ani nan jedhee kutaatti sillaaseen kun argamu wangeela keessaanii isinii kenne. Naaf kenni sillaasee jechuun maal jechuudha jennee walii galle yaa lammi. Sillaasee jechuun sadii tokko ta'ee mul'achuusaa agarsiisa. Waaqayyo sadii kara sadii mul'achuusaa agarsiisa. Baayibilii keessa sillaasee jechi jedhu maal jechuudha mee kanuma irratti walii galla sillaasee jechi jedhu maal jechuudha yoom beekna natu siima. Aliin kun ortodoksiitti fakkaata na caalaa waan beeku natti fakkaata. Garee wangeelaa isin Yesuusiin malee sillaaseen beektan ati tayyib ati amma sadan tokkummaatti amantamu namantu ati. Nama malee wangeela keessa jira. Okay, wangeela keessa naa kenni sadan tokko ka jedhu. Sadan tokko kan jedhu qaxxitaa yoo wangeela keessa jiru ta'eyyuu abbaaf an tokko jedhe. Eegan jiraanne maal gochuu taman maafi tamantaree waan macaafa keessa. Sadan tokko ergan jenne ati maalumaaf macaafa kanatti amanta kanaaf bar sammuu keessan keessa jira malee macaafa na jiru siin jedhe. Sadan tokko ka jedhu naa kenni yoo jiraate hin jiru. Wangeelarra jira. Naa kenni hayyee sadan tokko ka jedhu naa kenni. Jechinni kun ati jettu kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Hin jiru wangeela jechuudha. Yaa Allah lammi maaliif ati akka wannaadha nu goota akka teessoo waajjira keessaa maa nu goota sa? Rakkoon qabu ta'inaa taasinu maaliif akka teessoo waajjira keessaa. Akkas nu gochuu jirta giddiman sidiitu jira malee teessoo waajjira keessaa nu goote akkana jira danda'ansan. Asumaan naannooftee asumaan deddeebi'u jirta. No jechi ati jette qaxxitaa wangeela keessaa argamu jettee taame. Okay, wakati tayoon jedhani kan sirraa barbaade sadanuu waaqa tokko kan jedhu macaafa keessa naa kenni siin jedhan. Haganum. Amma fakkeenyaaf uumama irratti jalqaba waaqayyo kottaa akka bifa keenyaaf akka nama akka fakkeenya keenyaatti nama uumna gaafa jedhee pirularii agarsiisa. Kottaa yaadi jedhu suni pirularii agarsiisa. Isa booddee waaqayyoos immoo gadi bu'ee pirularii beeka agarsiisa. Eeyyee achumara dhaabbadhume sadan waaqa tokko jechuun jiraachisa. Akka seeratti akka beektaa gaaffii tokko irra dhaabbattee haasaa tokko irratti gaaffii uumaa deemsa taanaan ustaadhaan waliin galuudha akkas.
Ani kasirra barbaade olii gad achi haadha itu asaadha itu dhaamiti sadan waaqa tokko ka jedhu naa kenni jira hin jiru haganu ani mo antare wangela rajulu waaqayyo karaa sadiin akka mul'ate waaqni kun mo waaqa karaa sadiidhaa mul'atu karaa kudhaniin haa mul'atu waaqa sadan waaqa tokko kan jedhu jira wannummaan isin dubbattan kun macaafara jira mun jiru sadan waaqa tokko kan jedhu hin jiru wangela irra barreeffama ayye hin jiru خلاص arka mammadhuuti biraa gadi kan طيب كان براغل لي انجروا صدا واقع دوكو كان جدو كن سمو كيسن كيس جرا مالي طيب تمر كان ما تو في اما مكابا مكايلما مكافورو كل سبهون دما بستو دوكو كودا چوباتي مال مكابر بادنا چوبن ركونغ مي ركوميتي مكاكي يعني لي چوبيو برباد مكاكي يا مكادم ميتي مكاد اجچو مكاد هندنو مكا غرغرا كبا كن ابا جدام كن امو علم جدام كن امو فرو كل جدام مكا كان چوبا اجچو كن مار ركو كبا maqaan agarsiistuu eenyummaati. Fakkeenyaaf tokko jechuu agarsiisaa kun maqaa kanaanillee maqaa kanaa fakkeenyaaf maqaa kiyyaa fi maqaa Abdii Muusaatii fi kan Awwaliitii fi kan Farhaanii dhaqaatii waan kana godhaa yoo jedhe nama tokko ajaje nu sadii nama sadii maqaa keenyaa dhaqaa kana godhaa yoo jenne maqaa garee shaadaatiin dhaqee akkana godhe yoo jenne gareen shaadaa baay'eedha kuni tokkummaa agarsiisu. Nagarsiisa akka barnoota seetu nutti mamoo yaani na ajaa'iba. Zee tokko ko ortodoksii kanaaf dhiisi meeroo takka lammi ortodoksii tuwaan kana naannessa si jaalalle isti haasa'ime biro maal jette maqaan keenyuyyuu akka qajeechisi waamuufi amma akkaataa isaa jirtu kanatti waanuma walii galamu ani tasfaa'eedha tasfaa'ee keenya akkisiin jedhee sadan waaqa tokko ka jette itti amantaame ati sillaasee waan jedhamu kana okay sillaaseen eenyuun faadha sillaasee jechuun maal jechuudha mee hiikimee isuma kana amma wanta kana keessatti oluu galuu osoo hin taane atamma barachuudhaaf immoo na barsiisuudhaaf lachuu gochuudhaaf barachuuf na barsiisuudhaaf si barsiisa waan ati hin beekne muna barsiifta jechuudha. Akkas taanaan ol dhaggeeffachuun immoo barbaachisaadha. Waan ani isin jedhu fudhachuudha. Waan ati jettu immoo caqasa yookaan immoo kitaaba qulqulluu kitaaba keessa wanta jiru amma fakkeenyaaf akkaataan ati amma ittiin dubbachaa jirtuu fi akkaataan kitaabni qulqulluu ittiin dubbatu tokko miti. Atama mee gabaabsitee akka ibsituuf jechuudha. Gabaabsitee akka ibsituuf sillaasetti amantaati. Sadan waaqa tokkotti amantaa. Nana manee. Sadan waaqa tokko jechuun maal jechuudha? Sillaasa jechuun jecha giiziidha. Jecha sallase jedhurraa kan dhufe jechuudha. Sallase jechuun tokko sadi jechuudha. Jecha giizirraan kan argamedha. Okay. Isa kana immoo jecha giiziidha. Dhaqxee yoo dubbite jecha giizii ta'uu isaa hin argatta. Sadan waaqa tokko jechuun akka barsiisa mana amantaa yookiin amantaa keenyatti waaqni tokko sadi kan jennu qaaman maqaadhaan gochaan ta'umsaan sadii jennee kan amannu waaqummaa isaatiin immoo tokko jedhamee kan amanamuudha jechuudha. Addunyaa kana bituudhaan, addunyaa kana hoogganuudhaan, addunyaa kana dabarsuudhaan qaamanirree sadii yoo ta'ani waaqummaa isaaniitiin tokko kan ta'an, aangoo isaanii tokko kan ta'e, jireenyi isaanii tokko kan ta'edha. Akka dookimentii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti jechuudha. Okay, achumatti naa qabe amma waan gaarii naan jette ilaali. Amma ibsa gaarii kenne amma inni mucaan kun dhageeffadha asirratti tasfaa'ee waan dubbate kana. Tokkoffaa qaamaanillee garagara, hojiidhaanillee garagara, amma sammuu maqaadhaanillee garagara, garuu ammoo waaqummaadhaan tokko jechuudha. Akka inni jechaa jiru kana fakkeenyaaf amma tasfaa'ee takka awwaliin lama farhaanin sadii qaaman garagara, garuu ammoo isaan namummaadhaan tokko akka jechuuti. Garuu jarri sadii garuu. Awwalii tasfaa'ee minamina kan jedhu miti akka kiyyaaf kee miti. Maal anaafatti namummaadhaan tokkooti sadii garuu anaafatti tokko miti. Garagarummaa qabna. Maali anaafsi aangoodhaan tokko moo waaqummaadhaan tokko moo maalidhaa ol qixxaawannaa anaafsi nama biyya ani namaatis of dandeessee jirta. Isaan laali. Kanaafuu isaan illee of danda'anii jiranii bira kunillee waaqa jechuudha mitiire. Waaqummaan isaanii tokkodha gooftaa koo. Akkamitti waaqummaan isaanii tokko? Qaamni sadiidha akkamitti waaqummaan isaanii tokko? Addunyaa kana jiraachisuudhaan, addunyaa kana bituudhaan aangoodhaan waliin caalan isaani. Wanti aangoodhaan waliin caalan jechuun walqixa jechuudha mire jarri? Eeyyen. Wanni walqixa jedhamu waa lamatu walqixa jedhamu waan tokko walqixa jedhamu.
wanta amma dhagaye ka amma wanta nan isin jedhu wanti dhagaye naan hin jedhin kanuma naa deebiseeti waa lamatu wal qixa jedhama moo waa lama sadiitu wal qixa jedhama moo waan tokkotu wal qixa jedhama waan lama moo waan tokko moo waan sadiitu wal qixadha fakkeenyaaf qalamni kun qalama kana wal qixa ni jedhama waa'een qalama qalamni kun qalama kanaan qixa jedhama fakkeenyaaf sirriitti islaa qalamni kun qalama kanaan qixa jedhama moo qalama kan moo tokkichuma kana tokkicha kanaan qixa jennaan qalamuma kana tokkichatu dhaalamma akka barsiisa mana amantaa ortodoksiitti qalamuma kana tokko miti qalamni atamma harkaa qabdu tokkicha kana harkaa qaba isuma kanatu yeroo yerootti sadi ta'ee mul'atee jechuudha qaaman. Ati wal qixanaan hin jenne ati aangoodhaan wal qixanaan hin jenne ati. Eenka maarree. Wanni wal qixa jedhamu waa tokkotu wal qixa jedhama fakkeenya qalamni kun qalama kanaa wal qixa ni jedhama. Qalamni kun tokkodha amma kitaaba qulqulluu keessaan sitti ma amma waa'ee qalama. Wanni wal qixa jedhamu waan garagaraatu wal qixa jedhama moo waan tokkotu wal qixa jedhama. Qalama kanaa fi qalamni wanta wal madaalu hin jiru qalamni qalamadha inni of danda'ee jira kun immoo sadummaa fi tokkummaa isaa kan keessatti waa'ee waaqummaa wannan siin jedhe kun siif hin galleessa wannan siin jedhe kun siif hin galleessa waa lama waan garagaraatu wal qixa jedhama moo waan tokko wal qixa jedhama fakkeenyaaf awwali wal qixa ni jedhama awwali wal qixa ni jedhama fakkeen tasfaa'in wal qixa ni jedhama tasfaa'ii fi awwaltu wal qixa jedhama malee tasfaa'ii wal qixa jedhama wal qixa wanni jedhamu waan garagaraatu wal qixa jedhama akkanaa miti kun immoo iccitiidha misii galuu hin danda'u kun warra iccitiidha dhimmi isaa iccitiidha amma sim jettee akkuma tanaaf ati hiiknu kan osoo hin taane dhimmi isaa dhimma iccitiiti afurri qulqulluun siif ibsa malee sii galuu hin danda'u dubbii gaarii dubbatte ayyee tana tasfaa'ee kiyya tana dubbii gaarii dubbatte wannan siin jedhe isa kana irratti ati iccitiidha ka jette kana irratti Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 18 irratti ani mul'innatti ummataafatti ba'e mul'innatti namoota barsiisaatiin ture dhuunfatti yookaan ammoo iccitiidha waan tokko dhoksatti waan tokko hin barsiifne jedhe iccitii waan tokko barsiisee hin beeku Yesuus wannuma tokko iccitii barsiisee hin beeku mul'innatti barsiisaa ture kanaaf ifaa biyya lafaa jedhama macaafa keessan keessatti ifaa jechuun maal jedhe Yesuus wagguu dubbatu Luqaas 9 irratti ifaani bakkeen irra kaamu bakka golloo irra osoo hin ta'e waan irra kaamaa jedhe bakka mul'atu irra kaamee namaaf ibsaa jedhe Segalte ifaan dhoksaa keessan kaamu iccitiin qabu ifaan bakka hunda ifa yoo akka amma jettu kanatti ati iccitiidha hoo jette amantiin keessan Yesuusii waliin qabatu jechuudha Yesuus ifaan ifa dubbachaatiin ture inni ifaadha jedhama ifa jechuun waan alaa mul'atu waan alaa mul'atu waan namni hundi arguu danda'uudha kanaafuu iccitiidhaan jedhin kun iccitii osoo hin taane waan namoonni isin barsiisanidha waan barsiisa Yesuusii waliin qabannedha kun ifaa miti wanni isinii fudhabeef sababa kana. Gaariidha waan gaarii kaaste amma waa'een ifaa fi waa'een barumsaa inni gooftaan keenya duukaboota isaatti dubbatee fi waa'een misira sirkame waa'een sillaasii tokkummaa fi sadummaan isaa waliin qabatu kanaafuu amma mee gaafii tokkoon si gaafadha. Gaafii na gaafattu hundura isa kana naan xumurtu waan sillaasii kana. Sitti maan jira miti gooftaa koo amma beesi xumuraan jira be amma dhaqxee dubbisuu dandeessa caqasa siifan kennaa isarratti osoo achirra osoo hin gahin dura wanta akka lama qofa si gaafadhe achi bira dabraan wanni takka lama qofa si gaafadhe achi dabru tokko abbaan jechuudha abbaan ilma ni abboomamu ni hin abboomu abbaan ilmamu isaani aangoo isaanii tokko sin jedhe jalqabuma ni abboomamuun abboomuu siin jedhan abboomuu qofa si gaafadhe ajajamuun ajaju isaan lamaanuu aangoon isaanii wal qixa waan ta'eef kanatu kana ejejaa isaanii kana ejejaa kan jedhu hin jiru isaan lamaanuu kan hojjechuu danda'an lamaan isaaniitu aangoo wal qixa waan ta'eef hojjetu bakka takka siif kenna bakka takka qofa siif kenna achi boodaanii gara biraa dabarraa jechuudha Yohaannis boqonnaa 14 irratti maal jedha Yesuus Kiristoos na dhageeffadhume Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti ana abbaa nan kadhadhaa jedhe abbaa nan kadhadhaa jedhe tokko sii galu jira miti isa abbaa nan kadhadhaa akka inni
hafuura dhugaadha isiniif erguuf isa isiniif dubbatu akka inni isinii erguuf hafuura qulqulluu yookaan hafuura dhugaa kan jedhamu jedha. Tamam. Asitti kan kadhate eenyudha? Yesuustu kadhateemi? Abbaanan kadhadhaa jedhe Yesuus. Yesuustu kadhateemi abbaa? Eega aangoon isaanii wal qixa taate maaliif abbaa kadhate? Ufumaa isaati waa hunda hojjetu? Maaf kadhata eega aangoo wal qixa taate? Waay ka amma immoo gaafii na gaafachaa jirta miti ree biro. Amma kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana kan inni dubbate gaafa yoom dubbate eessatti dubbate maaliif dubbate kan jedhu beekuun dirqamadha. Iccitii kana ammoo beekuu qabda kallattiidhaan kan hiiktu osoo hin taane isni kun sii galuu qaba calqaba irratti maaliif dubbate eenyuuf dubbate eessatti dubbate yoom dubbate kan jedhu beekuun dirqamadha. Egaa inni kuni jechi kun kan dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra deddeebi'aa turetti kaayyoon inni biyya lafaa dhufeeyyuu baruu qabdaa jechuudha. Calqabu mallaa maaliif foon ilma namaa uffatee kitaaba qulqulluu keessatti dhaqxee gaafa dubbistu yoo dubbistee raatte anarraa baradhaa. Ortodoksii biratti Yesuus waaqaa fi namaami? Fitsum amlaak fitsum ሰው ነው የሚባለው አይደል? akkas jedhamaami fakkeenya nama guutuu nama qulqulluu waaqa qulqulluu jedhamaami? Maaliif kadhate? Hafuura isiniif ergaa jedhe hoo hafuurri kun ergamutti jedhe ergamaadha hafuurri ni ergama waaqayyotu namaaf kenne akka abbaan hafuura isiniif kennuuf jedhe in kennama waan kennaadha giftiidha hafuurri ni kennama Yesuus ni kadhata abbaanoo kan kadhatamuu fi kan kennuudha. Amma kai qoy sittani maalalama jalqaba olleebitee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dhaqee dubbisi maal jedha jalqaba jechatu jure jechisu waaqa bira ture jechitu sun immoo waaqa ta'ee jechisu sun immoo foon ilma namaa uffatee jedha. Yohaannis kudha tokko kana deebisuu dadhabdee jennaan gara biraan jala deemtaasa isa kana maal jettaa siin jedhi si gaafadhee bara. Amma kana kan kadhateef inni narraa baradhaa sila jedheef akka isarraa barannuufi fakkeenya nuu ta'uudhaaf biyya lafaa kan inni dhufe tokko. Fakkeenya si maal fakkeenya si ta'u kadhateef si garsiisuudhaaf himi? Akkaataa itti kadhatu si barsiisuudhaaf himi yaa Tasfaayee? Namaaliif foon nama dhala namaa uffata? Akkaataa itti kadhatu si barsiisuudhaaf himi? Eeyyan. Eenyuun akka kadhatu si barsiisuudhaaf? Akka jennee kadhannu nu barsiisuudhaaf. Eenyuun akka kadhatu si barsiisuudhaaf? Eenyu akka kadhatu si barsiisuudhaaf kadhataa ture? Eenyuun akka kadhatu si barsiisuuf kadhataa ture Yesuus? Eenyu akka isas akka kadhannu abbaa isaatis akka kadhannu. Naa kenni ragaa isa kadhachuudha. Yesuus uf kadhatee beekasaa Yesuus uf kadhatee akka isa kadhatu si barsiise. Yesuus abbaa kadhachaatiin ture. Abbaa akka kadhattan isin barsiise. Tolee isan nu barsiise jette fakkeenya nu ta'uudhaaf jette ati abbaa qofa kadhadhu siin jechuu jiranutu waaqni tokkichi jiru abbaa kan jedhamu san abbaan na caalaa jedhe Yesuusiyyuu. Yesuus takkaayyuu uf kadhateen beeku abbaa kadhate malee hafuura qulqulluulee kadhateen beeku Yesuus. Takka yaa hafuura qulqulluu yaa hafuura qulqulluu akkana godhi jedheen beeku. Abbaa qofa kadhate isin akka abbaa kadhattan isin barsiise isintu fudhachuu dide malee. Narraa baradhaa jedheera nama barsiisuudhaaf nu barsiisuudhaaf akkaataa jennee kadhanne amma abbaa fi anaa fi abbaan tokkodha jedheera wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti afaan isaatiin jechuudha. Gaafa abbaa kadhattu ilmas kadhachuu kee hafuura qulqulluus kadhachuu kee nu barsiisaa jira. Akkasii barsiisuutti hin jiru yaa Tasfaa iddoo gongorte bakka kanatti akka malee tokko nama uffatee kan dhufe sagaleen keenya Yesuus Kiristoos ana dhala nama irratti amannee karaa nutti agarsiisuudhaaf haala ati waan namni siin jedhe nu battuu beem kallattiidhaan bakka nama amasi ati koo kallattiidhaan nama amasiisteetuma daandii ofiin jette kan qabattee dhufte san namarratti feetee deemuudhaaf malee ati koo bachaa hin jirtu namni waan siin jedhus. Tayyib ati akka jette ati bari akka ati jechaa hin jirtu bar Yesuus nu barsiisuudhaaf akkas godhee jette. Yesuus si barsiisuuf egaa akkas jedheeti maaf waan Yesuus jedhe san waan hin hojjete san maaliif hin hojjenneeti? Yesuus abbaa kadhate abbaa qofa maan kadhanneeti Yesuus uf kadhatee beekaa uf hin kadhanne hafuura qulqulluu kadhatee beekaa Yesuus hin kadhanne eenyu kadhate abbaa ka jedhamu san kadhate wagguu kadhatan maal jedhaa jedhe yaa abbaa jedhaati kadhadhaa jedhe malee yaa ilma yaa hafuura qulqulluu jedhaa kadhadhaa hin jenne Yesuus. Isintu itti dabaleetiin Sillaasee jettanii sadan waaqa tokkoo jettanii olii gad ooftan Yesuus abbaan na caala hoo jedhe
Abbaan na caalaa erga jedhe abbaa fi ani tokko jechuun hiikni isaadha kan bira ta'a jechuudha. Abbaan na caalaa kan jedhe eenyudha? Yesuus nama ta'a isaati. Abbaan na caalaa kan jedhe isuma. Anaa miti. Sababa maaliitiif jedhe kana amma baruu qabda. Amma iccitii isaa siif hin galleessin jechuun iccitii wayitu hin jiru yaa abboo iccitii wanni jedhamu hin jiru afaan Oromooti kun Ingiliffaan illee Amaariffaan illee dubbisu kun iccitii wayitu hin qabu kun. Koishi na hubadhu ka maaliif biroo maaliif isin amma mataa jabaataniituma achi boollatti deemuun salphaadha waan barbaanne haasa'uun lakkisitu boollatti deemuun jira sidhoowwu jiraan hafuurri qulqulluu waan kennamu waaqayyotu namaaf kennaadha kun giiftiidha laal hafuurri waan jedhamu kun giiftiidha uumamaadha malee waaqa miti ilmi kun illee ammoo ilma kan jedhamillee Yesuus Kiristoos uumamaadha uumamumaan ilma jedhame ilma jechuun nama waaqayyo jaalatu jechuun malee waan biraati miti eenyutu uume waaqayyotu isa uume abbatu isa uume anatu uume kan jedhu kitaaba qulqulluu keessaa eessatti agarteef maal nama isatu uumame isa lakki uumameera kan jedhu Yesuus Kiristoos uumamaadha kan jedhu kitaaba qulqulluu keessaa baaftee natti himtaa sitti himee natti mishimee bakkee kana jira natti naa dubbisime naakee hayyee tole wanna irra dhaqiti dubbisi eenyu kana Qolosaayiis irra dhaqimee boqonnaa lama lakkoo boqonnaa tokko lakkoo 15 afaan Amaariffaa harkaa qabdame Qolosaayiis kan jedhu hin jiramu Qolosaayiis hin jenne Qolosaayiis hin jenne ban wanna irra dhaqimee ati macaafa na wajjin koottu ati macaafa na wajjin deemi Qolosaayiis jechuun macaafa ergaa wannaati ergaa Phaawulos mee wanna irratti banime lakkoofsa 15 irra bani Qolosaayiis hin jedhe malee Qolosaayiis hin jenne Qolosaayiis ati bamma jecha sirrii hin jenne jedhi mee harkaan qabu waan ta'eef Qolosaayiis afaan Oromoo keessatti akkana jira yaa goobazii koo jedhi mee boodaa san dubbisi maal jedhe ayyee Amaariffaan qabda harkaan qabu kitaaba qulqulluu harkaan qabu homaayyoo harkaan qabu ammaaf Okay, akkami si dubbifna dee akkamitti amantanii ati macaafa harkaan qabduuti. Maal nu agarsiifta amarree asirratti agarsiiseeti harkaa qabda miti buuta beekta. Okay. Natu ilma uumee kan jedhu yoo jiraate. Hayyata. Ilma uumee miti akkaataa jedhamu san macaafa laalleetti wajji murteessina tole. Dhaqe. Hayyee. Kun samaanee wanna si baname addisuma dabanyaa turgum lakkoofsa 15 irra jechuudha. Maal jedhaa? Sirriitti ilaali bakka kana Amaariffaan si ban. Kiristoos ለማይታየው እግዚአብሔር እውነተኛ ምሳሌ ነው ጀዴ እውነተኛ ምሳሌ ነው ጀዴ እርሱ ከፍጥረት ሁሉ በላይ ታላቅና በኩር ነው ጀዴ ዱበት አርጉ ጅርታሚ ቴሳ በኩር ከጀው ካን አርጉ ጅርታሚ በኩር ጀቹ ማል ጀቹudha hangafa jechuudha hangafa maaliidha hangafa maaliidha uumamtoota hundumaa olii guddaa kan ta'ee fi hangafa kan ta'edha jedha hangafa maaliidha hangafa uumamaa moo hangafa uumaa ka fitrataa jedhame kanaafuu fitrata jechuun maal jechuudha ne uumamtoota jechuudha kanaafuu hangafa uumamtoota jechuudha ka uumamtoonni guyyaa kam uumamanii Yesuus Kiristoos guyyaa kamidha inni kan dhalate sanitti deebina hangafa uumamtoota jedhamu hin jedhu amma kai hangafa uumamtoota jedhamu hin jedhu yaa Tasfaayee hangafa uumamtoota jedhamu hin jedhu hin jedha kanaafuu hangafa uumamtoota erga jedheeti uumama keessa hangafa jechuuni uumama yeroo barbaade haa uumamu uumama keessa hangafa jechuun khalaas asumatti xumurra jechuudha Yesuus uumamaadha jechuu jira hangafa malee jalqaba uumee waaqayyotu jalqaba isa uumee jechuu jira Phaawulosiin keessa jalqaba ishii hooma duuka uumame uumamtoonni guyyaa jalqabaa kan isaan uumaman sanbatadha gooftaa Yesuus Kiristoos immoo yoominni kan inni uumame jettee yaaddaati ani yaada kiyya deebita so kun waan Phaawulos jedhee bara anaa miti bara Phaawulos dubbate malee anaa miti amma kaabee laali amma hubaddu buleessa kuma uumamtoonni guyyaa kam uumaman jalqaba taanani uumamtoonni sun uumamin uumamee jechuudha akka ati jechaa jirtu uumamni kun barka mul'atu amma guyyaa sanbataa jettee dubbatu kan mul'atudha fakkeenya malaayikaan achi dura jirti malaayikaan achi dura jira seexanni achi dura jira akka macaafa keessanii seexanni achi dura jira malaayikaan achi dura jira addaanfaatu samiifaatu dachiifaatu achi as uumame malee akka macaafa keessanitti seexanni illee dura jira
malaayikaan illee dura jira yookaan ergamoonni waaqayyoodha jechuudha. Yesuus illee dura uumamee jedhee macaafni keessan dubbatu jira. Garuu uumamaadha. Akka uumamaa ta'e ammoo ifa gala dubbatu jira macaafni keessan. Qolaasiyaa irratti dubbate amma kuni Qolaasiyaa irra jira. Qolaasiyaa tokko lakkoofsa 16 irra jira. 15 irra jira. Ajaa'iba. Kanaafuu walii agallu ka maarree akkas taana. Walii galla maa silaalee walii galla. Ani kasii jedha amma tana qofa si gaafadhee nama biraatti achi dabra. Ayyee jirtaa misaa tasfaa'e. Jira akkisiin jedhe Yesuus wagguu Maryam irraa dhalatu yeroo Maryam irraa dhalatu jechuudha. Si galtee yeroo Maryam irraa dhalate waaqatu dhalate moo namatu dhalate uumatu dhalate moo uumamatu dhalate si biratti akka ati yaaddutti jechuudha. Eeshi akka keettoo osoo hin taane akka barnoota mana amantaa keenyatti kan dhalate kuni citii mana amantaa keenya tawaayidoo jedhama. Qaama lamarraa qaama tokko jecha lamarraa jecha tokkodha. Calqaba jechatu ture. Jechi sun immoo foon namaa akka inni fudhatee kitaabni qulqulluun hin dubbata. Ragaanis jira jechuudha. Namatu dhalate moo waaqatu dhalate? Namatu dhalate moo waaqa dhalate Maryam irraa? Foon namaa tuffate foon namaa fudhateetu waaqayyo foon namaa jechi sun waaqa ture mitire Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti gaafa dhaqxee dubbistu calqaba jecha ture jechi suni waaqa bira ture jechi sun waaqadha jedha kitaabni qulqulluuni. Macheem kana jechatu dhalate moo foontu dhalate Maryam irraa? Foontu dhalate mi foon faa lafee faa qabaa miti Yesuus? Jecha santuu foon ilma namaa uffatee dhalate. Kan dhalate sun maalidha? Kan dhalate maalidha? Namaa fi foon sun maalidha kan dhalate sun? Harka qabaa, luka qabaa, kana qabaa, waa hunda qaba. Inni sun maalidha? Waaquma santu foon ilma namaa uffatee dhalate sin jedhe nageenyi. Foon sun uumamaadha moo uumaadha? Foon sun harki faati, luyti faati kunniin. Gaafa agartu ati nama agarta moo waaqa agarta? Ani nama argaa kan mul'atu kun nama waaqni mul'atuuti. Kanaafuu inni sun waaqa moo namaree foon mul'atu kun harki faati, lukti faati, ijji faati, funyaan faati kunniin jechuudha. Kan argamu kan daasasamuu danda'u kuni waaqa moo nama? Namadha miti ree gaafa akkas jedha kitaabni qulqulluunis macheem qaama guutuu qaba akka namaatti garuu immoo jechuudha wanti hubachuu qabdu jecha santuu foon namaa qarshii godhateetu foon namaa uffate. Erga foon namaa uffate kuni waaqa kan jettee adda baasu tokko illee hin jiru. Tole ani kan siin jedhe isa san tole naaf galeetiin jira. Tole naaf galeetiin jira. Amma sagaleetu foon uffate naan jedhe. Foon uffatame sun harki faati, lukti faati kunniin kan mul'atu jechuudha. Kan daasasamuu danda'u. Waaqni mul'atu mi waaqni mul'atu. Kootu deebii jedhaani gurbaadhaan. Deebii jedhaani qabaate deebisa. Foon kunniin kan mul'atu kuni waaqa moo nama? Foon namaatis mul'ata. Wanni mul'atu sun uumamaadha moo uumaadha? Yaa tasfaayee koo. Kan mul'atu kun moo? Waaqummaan isaatis foon kana keessa jira waan ta'eef gaafa ijaan laallu foonni kan nuti agarru qaama guutuu agarra, nama agarra. Garuu namummaa kana keessa moo waaqummaan isaa hin jira jechuudha. Hojii waaqummaa sin hojjetaa, hojii foonis sin hojjetaa garuu bakkee kanatti kuni waaqaa kuni foonii jettee adda kan baastee jiru tokko illee hin jiru. Tokko qofa keessaa siyaa fudhadhu ayyee. Fakkeenya mataan Yesuus mataa qaba, harka qaba. Akkanaami inni kun mataan isaa kun akka ati jettutti jechuudha. Uumamaadha moo uumaa jettaan? Foon namaati, foon immoo uumaa muti kaa. Amma madaalati sirriitti hubadhu wanta nan isin jedhu. Kallattumaan beekamma na dogongorsiisuudhaaf kanatti imalaa jirtu malee hubachaa hin jirtu. Si jammara aduma si wajjin haasaa jira. Si dogongorsiisuudhaaf miti yaa tasfaayee koo. Si dogongorsiisu osoo hin taane wanni akkasiin jedhuuf akkuma wal hubachiifnuufi. Yoo kan si cinku taate ni dhiisa gaafii dhiisetti irra dabra sa'aatii illee natti deeme. Dhuma si wajjin haasaa jira warri biraa immoo hubachuu danda'u jedheen si wajjin haasaa jira. Okay, tamam. Akki jedheetiin dura si gaafadhe suni akka yoo sirri siin galiin jechuu kooti waliigalatti ati akka jechaa jirtutti mataan kun faati mataan Yesuus harki Yesuus lukti isaadha qaamni mul'atu kun uumaadha moo uumamaadha meeqa naa gabaabsa uumaadha moo uumamaadha tana qofa naa dubbadhu. Foon namaa uffachuunsaa foon sun uumamaadha.
uumamaa dha miti foon sun. Uumama. Kalaas uumama. Eenyutu uume yaa tasfaayee koo? Foon kana moo? Foon kana isumatu uume. Isumatu uume? Allahu Akbar. Akkamitti yaa tasfaayee? Jalqaba irratti maal jedha obboleessa koo maali? Akkamitti abbatu uume jedhan malee akkamitti ofii isaatiin ni uumaa miti. Mee Ustaz Farhaan jirtanii? Saatiin natti deeme. Gara wannaadha deema gara muhaadara jira Ustaz Farhaan. Koi ka muddamii ka amma nama wanna muddamsuudha miti yaa gooba yaa tasfaayee kiyya wannaadha bakka wayiidha bakka barnoota irra deema. Amma ishi amma gaafisi gaafadha amma meesti amma wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoo tokko irratti maal jedha? Naaf hin mijatu jechuun jiraniisa Ustaz Farhaan akkasumatti irraa qeebala takka tamaam. Ara dubbadhu baddee. Asuma jira abshir. Asuma jira. Amma biraa immoo Afrikaa kan deebitutti. Aywa. Naaf hin mijatu jechuun jira. Abdii Muusaa jirta? Abdii. Sasa galee waca wayi na bira jira siiti nama biraa keessatti. Okay, ijoolleen biraa jiran isaa biliyoon faati jiraami? Dubbadhaa yalla suuta jedhaati. Jara wajjin isaa tama. Amma asumatti tursiisaa deemaa ustaaz karaa deemtu ho'i filaawu. Ofiisaa uummatee Ayyee tole. irratti kan Kanaafuu deemu asii daqiiqaa 5 qofa deema. Dubbadhaa ayyee akkasii fi Dhibboota 15 tursiisaan ofii uummatee jedhe sunoo maalire? ayyee tole. Dubbadhu yaa Abeet yaa Tasfaayee. Tasfaayee dubbadhu. Jirtu bari asitu badeem. Gaafii kan keetti fufi eenyutu bakka sani dogongorte siin jechuu barbaadeeti bakka amma ofii uummatee ka jette sun sirriidhaa miti. Abbaa yaa Waaqayyo jedha Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo situ naa qopheessee jedha. Yaa Waaqee. Koi cakasaati qopheeffattee fidde malee cakasa biraan dhageessu moo cakasni biraan jiruyi? Amma kun ajaa'iba. Yoo tokko ofii keetii qofa kanatti xiyyeeffattee nama dogongorsiisuuf yookaan immoo nama karaarraa kaasuuf malee cakasa kee kana kaffaalleessu koo cakasni biraa baay'eetu jira. Biroo maaliif waan immoo nuti siin jennu dhaga'uu qabda. Wanti inni dubbate maaliif dubbate yoom dubbate eenyutti dubbate kan jedhu beekuu qabda bakka dirqama dhabu. Yoo ati dogongora dubbatte sidii isaaree duubaati barre ati Yesuus ofii isaatti uummatee jette lakki akkasiin jedhu situ naa qopheessee jedha Waaqayyoodhaan Yesuus Kiristoos dhagna abboomama situ naa qopheessee jedha. Wangeela Yohaannis Koi amma wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorra dhaqxee gaafa dubbistu calqaba jechatu ture jechis waaqa ture jechumtu sinuyyuu waaqadha hundumtuu isaan ta'e jedheetu lakkoofsa 10 irra dhufee jechi sun foon namaa uffatee jedha miti. Jechichi nama foonii ta'e jedha sa'u hoonee jedha. Inna maal jechuudha ree kana amma mee ammaati akkamitti foon nama uumama ofii uume uffataa jechaa turte. Kitaabni qulqulluun kitaabni immoo akkas jedha. Kana immoo akkamitti hubatte kan? Kun siif galee jira anaaf hin galle waan tokko naaf hin galle waan ati jette kun amma. Kana kaafee amma rakkoon keenya rakkoon guddaan isa kanadha. Amma ati kanan qabanne kanan dubbisne waan ta'eef. Hubachiisee kaa'ani. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jette. Sagalichi maalidha? Maali sagalee jechuun? Sagalee jechuun waaqadha miti sagalichi. Sagalicha maalidha? Sagalicha maal? Sagalee jechuun maal jechuudha? Naaf hin galle ana. Maa naaf hin galle si gaafadhaa miti reen. Kanaafuu jalqabaa jechatu ture jechuun sagaleetu ture jechuun isaa sagalichi suniyyuu waaqadha jechuun isaati ka wanti biraa hiika maalii qaba jechi sun immoo ilma namaa sagaleen maalidha? Jecha moo an biraati? Qaalnoo wayis leela nagar? Maalidha sagalee jechuun? Sagalee waaqa jechuudha kan sagalee amma jechi kitaabni qulqulluun hiikuu sagalee jechuun maal jechuudha? Jechuun sagalee jedhu kun maal jechuudha? Naaf hin galle ana waan tokko. Dubbiidha ka inni waaqaa miti amma dubbii maali? Dubbii maalidha? Dubbii eenyu dubbate? Dubbii eenyu dubbateetu jalqaba ture?
amma laaldu amma akka kitaaba keenyatti barnoota keenyatti sagalichi kuni abbaanis kan itti fayyadamu ilmis kan itti fayyadamu afurri qulqulluun kan itti fayyadamu kan ittiin dubbatanii qabeenya isaaniiti jechuudha. Qabeenya maaliidhaan waan tokko naaf galuutti jiru wallahi wanti jette kun. Ani dhugumaa siin jechuu jira. Sagaleen kee dubbiidhaa jette eenyu dubbatu jira. Sirriitti barachuu qabda. Gadi siqteetu gadi siqtee sirriitti barachuu qabda. Yoo siif hin galle. Nama sirraa barachuu jira mi'aati. Irrumanatti amma yeroo biraa sirriitti baradhaati amma irra natti himi. Sagalee sanii dubbii sana eenyu kan dubbateedha? Eenyu dubbate? Dubbichamu. Waaqa isuma dubbate ka? Eenyu? Inni eenyu? Yohaan kan barreesse eenyudha kitaaba qulqulluu kana? Yohaannis miti kan barreesse? Ka barreesse sin gaafanne ani. Ka dubbate si gaafanne eenyudha kan dubbate? Sagalee moo? Sagalee san kan dubbate eenyudha? Sagalee abaluu dubbate kan jedhu jira sagalichi waaqayidha kan jedhu malee. Maal sagalee dubbiidha jette dubbiin nama dubbatu qabdiimi osoo hin dubbatamne dubbii jedhamti moosa dubbiin waan dubbatamuun jedhama dubbiin sun eenyu dubbate amma nama dubbate san barbaada wanna dhibe isa kanaadha yoo beekte naa himatilleen kun osoo dhibde argiteemi Yohaannis tokko namaaf hin galu yaa goobazii koo yaa tasfaa'ee koo Yohaannis tokko tasuma taatee addunyaa kanarratti wanni agarsiisa nama dhibu hin jiru addunyaa kanarratti wanni agarsiisa nama dhibu isa kanarratti jechi suni anaafis hin galle siifis hin galle nama hundumaaf hin galle itti kanatti waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan gantan. Kunee waan namaaf hin galle waan addunyaa keessa hin jirredha kun waan jalqabaa fi booda hin qabne waan namaaf hin galle irratti amantiin ijaaratan. Wanta quraana keessa jiru ati fudhattu hin amantu. Wanni quraana keessa jiru waan namaaf hin galle hin jiru ka waan hunda yoo na gaafatte ati siin deebisa quraana irraa waan tokko wanni namaaf hin galle hin jiru wanni wal nama argaadha wanni jedhan hin jiru. Osoo akkas taate maal godhu quraanatti amanne. Yaa jamaa amansiisaame. Quraana keessatti amma kana hunda oduu amma kitaaba qulqulluu irratti akka taasiftu quraana keessatti oduu haasofne waan baay'ee jira hordati himne. Ani hordatti irraa yoo maasee yaa goobazii koo maal tasfaa'ee koo maal miira keessa hin ta'a. Ani hordatti irraa naasofne wanni ani irraa haasa'ee bir wanni kun nama dhibaas hin jedhee malee ani. Atamma akka ammaatti qoosaa jirtu waanuma tokko. Ani amma ni baati saatii. Era kun argu jirta tasfaa'ee islaali sirriitti islaali. Argu jirta mee saamana barumsaa deemu jira. Rakkoon qabu deemni itti deemama wanti. Barnoota deemu jira.